Seeroo mamaa boqonnaa 7:18-19 warri wangeela baatanis warra dubbistan warra qabdanis baafadhaati akka kanadha. Bishaanichi humna godhate caalchisee lafarra hin guute. Markabichi immoo bishaanicharra hin adeema ture. Bishaanichi lafarratti humna godhate tulloota dhedheeroo guutummaa bantii waaqaa jala jiran hundumaa hin dhoksee. Ameen. Nora. Dhugumayyuu namoonni baay'ee dhaabbachaa jiru bakka dhabaniitti fakkaata. Maqaa gooftaa Yesuusiin atam jirtu. Sagalee keessan wal qixxeessaatii akkuma kana dura dubbistanitti nagaa galata Waaqayyoodha. Akkam jirtu? Waaqayyo inni nagaa nuuf kenne haa galateeffamu. Baga nagaa taatan. Nagaadha miti? Nagaadha miti? Nagaa kanatti warri amantan utuu of hin qusatin harka keessan ribaa iyyaa ililchaa galateeffadhaa Waaqayyoon. Harka mirgaa ol fuudhaan nagaadha jedha. Haleluuyaa. Gooftaan nagaa nuuf kennuu jaallate. Nagaa nuuf kennuu jaallate gooftaan. Kanaaf nagaa waan salphaan seenaa baay'ee gidduu kanaa wanti nuyi dhagaa turre waan ulfaataadha. Waaqayyo garuu jabeenya keenyaan utuu hin ta'in jabina irree isaatiin du'a bira nu dabarsee har'a ganama gaarii kana nuuf kenne maqaan isaa ulfaatu. Galanni isaaf haa ta'u. Egaa ani baay'een gammadaa yeroo hundumaa akkuma nas bahuun wanti dubbadhu waldaa kana yeroo nufu an baay'een gammada. Waldaa kana waldaa ormaas miti anaafi yeroo baay'ee dhufeera akkuma waldaan keessaa tajaajilutti ilaala jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Saamu'eelin jedhama gama Buraayooti. Waldaa maqaan yeroo jira Waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyoo nu gargaara har'a. Kanaaf sagalee Waaqayyoo gabaabaatti waliin ilaallee sabooddee immoo hin kadhanna wal harkaa fuunees raajiin isiniif kadhatu. Ulfinni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Humna godhattee baata mata duree jiru gabaabaadhumatti waliin ilaalla. Humna godhachuu humna dabalatta humna godhattee baata siin jedha Waaqayyo waliin jedha. Humna sii dabalama daani kana booddeedhaan hime ati akka kanaan duraan taatu jedha. Humni kee dabalaadha. Haaroftee kaata daani Waaqayyo si gargaara daani. Ameen jedhaaga. Warri Waaqayyo sin gargaaru ameen jedhaaga. Harka mirgaa ol fuudhaa Waaqayyo na gargaara jedha. Humna dabaladhee baa jedhaaga. Galanni isaaf haa ta'u. Kutaa amma dubbifannee irraa yoo laaltan bishaan humna godhateedha. Bishaanichi humna dabalachaa deemeedha. Humna godhachaa humna dabalachaa deemeedha. Seeroo mamaa boqonnaa 7 kanarraa yoo laaltan jaakaastanii yoo laaltan waa'ee nuyi kan wal qabatu bishaan badiisaa biyya lafaarratti dhufe yeroo sana inni amma kutaan kun dubbatu jechuudha. Bishaani waa'ee bishaanitti kan dubbatame. Bishaanni kun yoo laaltan laga yoo dhattan laga bishaanii keessa yoo dhattanii akkuma salphaatti miilaan keessa deemtanii dabartu. Yeroo bokkaarroo bullolaa bishaanuma hidhamannis illolaa lafuma kanarra yaa. Da'oo lafaa keessa jira. Bakkee kanatti hin argitan bishaan. Asilaalaaga waan kan biraan barbaachisu. Bakkee kana bakkee dirree irratti hin argitan. Dachaa keessa, boolla keessa, da'oo keessa, ciisa wayii keessatti argitu. Achitti iddoo baay'eetti hin argamu. Garuu bara sana Waaqayyoo bishaan da'oodhuma keessa, laguma keessa jiru kanatti humna godheetu isa amma dubbifanne kana argina jechuudha. Humna godhachaa deemeedha bishaantu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri humna godhachuu barbaadan jirtu as keessa. Waaqayyo humna natti godha. Qalbii keessa kennaa dhaggeeffadhaa. Bishaanni kun dirree irra jiru. Lafa namni argu baay'ee isaa jiru. Baadiyyaatti horiin bishaan yoo barbaadde gara gaaraatti ol hin baatu. Bishaan yoo barbaadde laga buuti. Namnis akka magaalaa keenyaa boonbaan mana galee iddoo adda addaatti bishaan argamatu hin ta'in baadiyyaa kanarraa bakkee kanarraa bishaan lagumatti argitu. Laguma keessa. Inni fiigee mana keenya dhufu boonbaa keessa deemee dhufus lagaa dhufa malee gaararraa dhufu. Yookaan bakkee kana
kana keessa yaa waanuma dhokatee dawoo keessa jiru kanatti humna godhe Waaqayyo waanuma namni nagarre kana namni hin beekne kana akka salphaatti bakkeetti hin argamne kanatti humna godhe bishaanni kun humna isaa dabalachaa deeme bishaanni kun irra lafaa kana guute dawoo keessa dhokate keessaa ba'e Waaqayyoon galannaa ta'u Waaqayyoon galannaa ta'u namni hin beekne seenaan kan dhossee qabeenyi kan dhossee haalli kan isa dhossee har'a carraa qaba galanni Waaqayyoof haa ta'u waan isinitti maatii dudunfadha harka mirgaa ol fuudha ani carraa qaba jedha ayyaati jedha har'a deebi'aati namni yoo na wallaale iyyuu jedha malo haalli yoo na dhossees jedha ani carraa qaba jedha haleluuyaa mee sagalee kee ol fuudhi ameen jedhi carraa qabda siin jedha Waaqayyo bishaanni kun laga keessaa ba'e dawoo keessaa ba'e dhoksaan bishaan kana humnatti godhe yoo ilaaltan bara sana samiit irratti baname isa jalqabaa samiit irratti baname olii samii baneetu Waaqayyo samii irraa bishaan akka gadhiifamu godhe samiin banamnaan wanti itti sun jiru waan ta'eef amma yeroo mucoolii raajiin kadhatanii seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsi 25 qaalitti fixanitti deeyyaate eebba cimaa tokko jira eebba ol waaqarraa jedhachi eebbi kun eebba Yoosef obboloota isaa keessaatiin eebbifamedha eebba oliidha eebba callabboo garaa lafaa jalaa ciisuudha harma mirqisuudha gadameessa dhaloo godhatuudha eebbi Waaqayyo nama eebbisu inni guguddaan achi keessa jira iddoo amma kan olaaltan bara bishaan badiisaa lafa kanarra guute Waaqayyo isa jalqabaa samii banee gaddise samiit irratti baname isa lammaffaa bishaanuma lafa keessa jiru tachi ol gadhiifame dachee baname oliis gadis baneetu Waaqayyo irra lafa kana guute mee harka kee ol fuudhi oliis irratti banamu ameen jedhi gadis irratti banamu ameen jedhi oliif gadi banamnaan atumni kee dabaleera ameen haleluuyaa hin dabale bishaanni kun utuma laalanii dabalaa deemu yeroo bishaanni kun ol dhufaa deemu sabni sun waan bishaan kun humni isaa dabalaa deeme ittiin fakkaanne barana hin fakkaatu garuu Waaqayyo diina kee irratti humna kee dabalaa ameen jedhi waanuma hin fakkaanne bishaan tu lagaa ba'ee gaara yaaba waan jedhu iyyaadamu meeqa wal bukkeertee tarka keessa wal qabaati suutee harka walii qabaati barana waan hin yaadamne sii ta'a walii jedha ne jedha har'a deebi'a oliis irratti banamanii gadiis banamanii lafa dhokattee baataniin ishee kana irra deebi'a lafa dhokattee baataniin namni sagalee kana manu harka mirgaa ol fuudhee lafa dhokattee nan ba'a ameen jedhiga ameen jedhiga mi harka kees fidi suuqaa si baaseeraan lafa haalli si dhossee si fuudheera hin baata iddoo dhokattee yaala gadaaniya bishaan bakkeen jirre bakkee fudhate abbe maqaa mukaa beekama bakkeeti garuu barri bishaanii dhufe guyyaa tokko bishaanuma laga keessa dhokatee taa'uuf barri dhufe hin kayaa bishaan yeroo olii banamu hin kaataati yeroo gadi banamu hin kaataati harki hojii si hojjetu 2018 ganamaa sii ba'eera ameen jedhi sii ba'eera lafa durii lafa kaleessa lafa yeroo darbee hin teessu hin baateera Waaqayyo ameen haleluuyaa akka nama maraatee taa'ame al tokko dunuunfadhu harka kee mirga ol fudhi lafannoo kadhee nan baa'e ne dabali jedhi kana maalo ameen jedhi kaa waa'een kee dhoksaatti naasaamu barana Waaqayyo sii kaasee laara bagaatiyaa inni kan qomoodhaan beekama inni kan qabeenyaan beekama inni kan aangoodhaan beekama kakkee garuu kana miti meeqa xalee harka kees qabi inni wangeela kana keessa irra dubbatu
si kaasa. Lafa dhokatee si baasa. Seenaa sitti godhee. Amen haleluuyaa. Seenaa hojjeta barana. Waaqayyo takkeedha namni. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lafa dhokadhee nan baay'eedha. Inni bishaan mul'iseedha mee. Na mul'iseedha. Ameen jedhi lafi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa bishaan mul'iseedha inni irra olii banameen. Merka kee ol fuudha sirratti banamu baraan. Olii. Isa olii. Isa olii. Mee isa oliidha. Narratti banamadha. Naa banama jedhime. Haleluuyaa. Yeroo olii banamu namni dura goruu hin danda'u. Eebba olii jedhe Yoosefiin. Eebba olii. Olii yennoon qabu eebbi olii. Lakkiin eebbifamu abanuu jechuun hin danda'amu. Boca madaa miti. Hin danda'ama. Olii taanaa hin danda'ama. Hin danda'ama. Hin danda'ama. Olii yennoon hin jiru. Barana Waaqayyo galmee nama tokkoo qabateera. Barana Waaqayyo dhimma kee of harka gashateera. Akka bara darbee balbala nama meeqaa jaajjitee mimaan hin darbattu Waaqayyo sii barada. Iyyi maraadhu Waaqayyo naaf barada dirabi. Amen haleluuyaa. Galmee kee jalaa turra keessa si oolan jedhan. Akara dala bakiya. Amen haleluuyaa. Iyyiiti maraadhuuti galmeen koo dhibee. Inni jala turee dhibee. Harka Waaqayyootiin jedhibee. Irra keessa ooleera dhibee. Ameen jedhiga. Haleluuyaa kaataa jaasii baate. Guddaadha Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Mee kottaasi. Mee kotti. Galanni isaaf haa ta'u. Beektu baniisa. Eeyoodhaan. Qolasaa. Suma duwwaatu beeka maqaasaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Barsi. Isin akkuma jirtanitti kottaa. Akkuma jirtanitti. Kottaa akkuma jirtanitti. Daddafaa gaarii. Shir jedhe. Inaannaame. Inaannaame. Kottoonsi. Ol yaadu. Daddafi qaba. Daddafi. Tolasaa hiriyaadha warri kun. Michuudha warri kun. Garuu Tolasaa deemanii amala Tolasaa dadhabanii sokki tokko tokkoon amala isaa jibbanii. Achinis hin jibban hin sokkan biraa deeman sila Tolasaa bira nama meeqa jira? Nama baay'ee dadhabati. Nama meeqa jira? Ilaa kun ergaa keetii hin maraata kana. Nama baay'ee bira ture amma Tolasaa nama meeqa bira jira? Tolasaan meeqa? Qobaare dhame. Qobaare dhame. Hin dandeessa yoo ta'e iyyitee ameen jetta. Namni si dhiisee yoo gale yoo Yesuus inni jabaan si bira tafeera. Hey! Harka kee mirgaa ol fuudhi Yesuus na bira tafeera inni dhabe. Dabali maaloo jedhi dhabi. Hankoo firri koo isa jedhi dhabi. Ameen jedhi kaa. Haleluuyaa. Nama baay'ee bakkeetti wal gate miti abbee. Jaakandala viina. Nama baay'ee bakkeetti wal gate. Nama baay'ee wal fuudhee kee wal gate. Wal ishee deeme. Inni si gateen baana Yesuus si bira jira. Itti baa walitti. Yesuus si bira tafeere waliin jira lafaati. Dabi raasitti mi Yesuus si bira tafeere niin. Firri kee yoo si gate yoo dhimee maalo. Hiriyaan kee yoo si nuffee yoo dhimee. Sagaleetti cammariiti Yesuus si bira tafeere jedhi lafi. Ameen jedhigaa. Kan koo Yesuus jedha ayyaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Innolii hin mormamu abbe. Maltaatee adiin dhageessu ati. Kan keessa oliitiin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee of irratti dhaadadhaa. Dhageesseettaa kan koo isa oliitii waliin jedha. Ani oliin gargaarsa qaba dame. Ani isan na gargaara dhime. Ani darbeera naa beekeniin. Lafa dhokadhee bara nan baaniin. Warri kanatti amantan ani fayyada jedhaa yaade. Inni kolluurra hadiyaas. Konkolaataan nadaajii fixa konkolaataan nan kee nadaajiin fixu.
konkolaataa spare partii cabsa kan kee spare partii isaan cabamee jedhi isaa mansiisaa isa manumaatti si fuudhee deemurra jirtaati galanni waaqayyoof haa ta'u olii banamee bokkaan samiin bokkaa gaddisiya lafin banamee bishaan gaddisi utuma laalanii bara sana namni waaqayyoon naga'u nama tokko duwwaa ture inni seenyu beektu waan ta'eef eenyuun Noy hin beektani bara bishaan badiisaa namni waaqayyootti dubbate namni nama naga'u eenyuun ture Noyin ture jedhame Noyitu waaqayyoon nagaa ture jedhame Noyitu waaqayyoon nagaa ture garuu namni baay'ee miti namni baay'ee yeroo sana olaantan inni kaan hin fuudhaa'edha inni kaan hin heerumaa inni kaan mana jaaraa'edha waan adda addaa godhu Noyi garuu sagalee waaqayyoo jabeessee isa qabee waan waaqayyoo jedhe godhan merga keessatti waan waaqayyoo jedhe godhi afaan keen harkas qabaate afaan keessan hin dubbadha waan waaqayyoo jedhe hin godhe dhaadafate waaqayyoon hin nagaa jedha ameen jedhaaga waaqayyoon moo hin nageessa taanaan waaqayyoo si nagaa Noyi duwwaa ture bara sana bishaan gaafarra lafaa fudhatu mukeetii dhosse nama dhosse gaarota gurguddaa dhosse bishaan sileessara dachaa keessa cadii lafaa keessa boolla keessa yaa barana boolluma keessaa baateetu irra deemtaate ameen jedheata lafuma dhokattee baate galanni waaqayyoof haa ta'u ameen haleluuyaa humna dabalatta mata duree keenya humna dabalatta humnan dabala dedhiga galanni isaaf haa ta'u bishaanni kun gaarota dhosseedha samii kana jalatti kan argaman gaarota hundumaa gararraa godhe bishaanuma laga keessaati yeroo waaqayyo namaa hojjetu akkas ta'a yeroo waaqayyo namaa wajjin ta'u qarshii miti firas miti aangoos miti kan hojjetu humna waaqayyo sooliin namatti dabalamaa namni iyyuma keessaa bayeetu gararraa ta'a ameen jedhaati bara namni bo'u nama akkasii bara namni gaddu gaddu mee sagalee kan biraatti fufnee dubbifanna akka jedha sagalee waaqayyoo Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 akkeedha Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 lolli namoota Saa'olii fi namoota Daawit gidduutti ta'e yeroo dheeraa ture Daawit jabaachaa deeme namoonni Saa'ol garuu ittuma humna dhabaan adeeman jedha nani yaa sokka ta'ee akkan ta'u beekuan isheedhumaa kana irra deebii dubbisi Daawit maal ta'a deeme guddisi lolli namoota Saa'olii fi namoota Daawit gidduutti ta'ee yeroo dheeraa ture Daawit jabaachaa deeme namoonni Saa'ol garuu ittumaa humna dhabaa hin adeeman ameen jedhamu diinni kee humna dhabeera yoo humnatti goote dhimma keetti diinni kee humna dhabeera dunuunfadhu raaji meeqana diinni koo humna dhabeera an humna dabaladeera jabaachaan jira jedhi dafi Daawit jabaachaa deema diinni Daawit gadi bu'aa deema kun bara numa ta'a yoo ilaaltan lola yeroo dheeraati lola irraa miti lola yeroo dheeraati Daawitiif Saa'ol garaagarummaa guddaa qabu Saa'ol mootii guddaa mootii jabaa meeshaa lolaa kan qabu loltoota kan qabu Daawit ijoollee ola deemaadha Daawit waaqayyoon umatu barbaadee dhaqee dibe malee namni dibata barbaadan barana namni dibata barbaadu walbada namni dibata barbaadan na agarsiisa nan dibamayda waaqayyo na dibayda waaqayyo si adibu waliin jala dhabate meetti maame waaqayyo si adibuudha maaliif dibata jibbita waliin jalaame dibameedhaan ni dhabate mee namni dibamu barbaadu harka mirgaa ol fuudhee nan dibamaa jedhu gaafa Daawit dibame Daawit akka dibamu quban qaba hin beeku Daawitoo hoolaatti saba keera garuu Saamu'eel maatii Daawit faa bira gaafa dhaqu seenaan kun beekamaadha
ijoollee gurguddaa hangafa Daawit hangafoota Daawit namoota jijjimoo jiru. Gaafa inni mana ishee dhaqu suutee gaafa inni dibata fudhatee dhaqu Saamu'eel mana ishee gaafa dhaqu Waaqayyo mana keetti na ergee ijoollee kee keessaa nama qaba gaafa inni jedhu waa'een Daawitoo yaadatamne akkuma bishaan amma lageeran. Maal akkamii godhatee hin bellaale akkuma bishaan amma lageeran irraanfatamen warri mana keessa jiran carraa jalqabaa argatan. Carraan gaafa argatu malee dhaggeeffadhu yoo kun sinfaasu ta'e bara humbaatoti carraa jalqabaa akka argatan malee kan si hangafu hin jiru. Ameen jedhiyaati. Carraan gaafa argatan garuu toora galanii gaafa dhufan Saamu'eel iyyuu yeroo hojjaa isaanii ilaalu hin ne'e yeroo bifa isaanii ilaalu hin gammadu. Ilaa isa kana gaafa inni ol ka'u Waaqayyo jedhe Saamu'eel isaan kana keessa hin jiranii nami garaa ilaala nami fuula ilaala jedhe Waaqayyo. Ani Waaqayyo garuu maal ilaala? Garaan ilaala. Kana keessa hin jiranii isa booddee Saamu'eel waan godhu wallaalee maali ijoolleen keessan isaanuma kanaa jennaan tokkommoo jira inni immoo lafa oolaa jira jedhe bakkee jira jedhe nadhagee keessaa si nyaachuu qaba kun utuu inni addanaa inni fuuldura kanaa jiru gooda sanaa si fidee si muuda Waaqayyo. Gooda sabooddee Saamu'eel akkeedhe hamma Daawit dhufutti waa gochuu hin dandeenyu jedhe. Mi harka walii qabaate situ eegamaa jira waliin jira. Itti maa daddabaate situ eegamaa jira jedhani. Hamma ati mul'attu teraan hime wanti qajeelu hin jiru jedha. Harka mirgaa ol fuudhee eegamaa jira jedhi dafi. Isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Bar tokko yerooni utuun hin dibamin fuuldura jechuudha. Nan baradhaa ijoolleen asii warri afaan haaraasaan warri dibata adda addaa qaban waldaa keessa warri halleeluyyaa jedhan baay'een jiru. Ani immoo nan sodaadha gara olii ganan taa'u sagantaa mamandaraan naqaa dudduuba sanan naqeeta. Raajonni yeroo raajan maal jedhu achi meeqa himee naan jedhu godha sana hollachaa naa sodaachaa lafa kaan ilaa Waaqayyoo saba koof kan lolu siin jedhaanaan jedhu. Ana afaan haaraan beeku waa'ee dibataan beeku yeroo kan biraas akkasuma ta'a dhugaan atti hin fakkaatu. Mi harka ol fuudhu innarraa dhugaa siif haa ta'u. Iyyamee jedhe dhugaa siif haa ta'u. Waaqayyo si haa dibu'ee. Daawiti ala jira fagoo jira laga jira. Warri mana keessaa iddoo qaban immoo dhufanii tarree galanii carraa jalqabaa argatan. Carraa jalqabaa argatan malee sin hangafani. Ameen jettooti. Ameen hin jettooti. Isa booddee hamma Daawit dhufutti waa gochuu hin dandeenyu jennaan Daawiti dhaqanii fidan. Daawit yeroo dhufu laga oliiti yeroo dhufu waa'ee dibamuu hin beeku waa'ee maaloo hin beeku calluma dhee dhufe. Gaafa inni dhufee as ba'u ilaa isa kana Waaqayyo sirratti dhangalaasu. Warri fudhattanoo dhuguma isinii ta'a Waaqayyo sirratti dhangalaasu. Carraan hangafummaa siif haa eegamu ilaa isa kana isa kana. Isa booddee dibata fuudhee ka'e kana fuudhee dhaqe kana irratti dhangalaase yaabe. Daawit dibamee amma seessa dhaqe beektu anoo dibamaadha iddoo gararraanaa kennaa nan taa'amanan jenna. Hin sokke laga olaatti dhaqee achi jalqabe abbee amaaketa yeeyyi leenca afaan isaanii gargar qabee olaa keessaa guuruutti ga'e. Erga inni dibamee booda leenca akka garaa isaatiitti olaa nyaanne. Dibatatu irra jira ka dibamee deeme waan ta'eef. Isa booda Daawit numti mucaa wallaalaan kun yeroo inni dibamee raawwatu yeroo lolli itti ka'e yeroo Saa'olitti lollammaate obbolaan isaa dirree lolaa gaafa dhaqanii gaafa lafa lolaatti inni barbaachuu dhaqu nyaata fuudhee akka isaan itti jiran yeroo laaluu dhaqu Gooliyaadtu jara kanatti roorrisa ture. Gooliyaadiin ilaalee isan as bahee achi deebi'u ilaalee isa obbolaan isaa dudda gatanii fiigan ilaalee maa inni namichi kun maal rakkate maal barbaadaa jedhe.
nama na lolu as baasaa yoo nama qabaattan jedha namichi kun jedhaniin barana waaqayyo diina keetti sii ba'a ameen jedhu yoo nama qabaattan as baa jedheen as baa jedheen itti gaafatti mani mistira isaa hundumaa waaqayyo no sine Daawitiin namichi kun Filisteemonni nan qabatanii warri nan qabanne janna miti kana hundumaa erga bare booddee maanni jedhe ani yoon itti ba'ee lolee maal ta'a naani ifatan karakara lakki maali jedheetu dide ammas ifatanii dhumarratti mootiitti geessanii mootiin uffata isaa kenneefi uffatichis ta'uu dide agaanumaan Goliyaadin naqee ajjeessee deebi'e isa booddee diina ta'e Saa'oliif diina ta'e Daawit wallaalaadha Saa'ol qancar hangafa si ajjeesu sirraa kaasu waaqayyo harka kee mirgaa ol fuutooti hangafa harkatti hin duwin ameen jedheet ameen jedheet hangafa gaddeebi'ee si waraanu sirraa kaasu Daawitin ajjeesuu barbaada afurramaan dhufeetti gala Saa'olitti nemee dafaati nama kiraara rukutu naa barbaada yeroo kiraaraas Daawittu dhufa yeroo dibataas Daawittu dhufa yeroo lolaas Daawittu dhufa dhufee kiraara isaa taphatee afurramaan gaafa irraa galu yeroo baru Saa'ol eeboo barbaaddata yeroo afurramaan itti ka'u Daawittu dhufee kiraara taphata yeroo afurramaan irraa galu Saa'ol eeboo barbaaddata galanni waaqayyoof haa ta'u ameen jettani eeboo diina keetiif sin godhi waaqayyo Saa'ol eeboo fudhateetu Daawititti gaddisa akka yaadutti keenyalittan fayyisaa nan ajjeesaa jedha karaatti hambisuu barbaada jechuudha Daawit garuu maal godhaa jira humna dabalachaa jira Saa'oloo gadi bu'aa jira akka diinni kee gadi bu'aa jiru beeki waliin jala dafaati humni kee dabaleera jedhani itti maame humni kee dabaleera jedha harka mirgaa ol fuudhaa waaqayyo na wajjin jira jedha humni koo dabaleera jedha kana booddee dhaame diinni koo nan danda'u jedha yeroo Saa'ol eeboo gaddiisu Daawit miliqeema jalaa ba'a waaqayyoof galannaa ta'u humni isaa dabaleera waan ta'eef gaaf tokkootuma gaadamu mana Saa'ol keessaa ilmi Saa'ol Yoonaataan Daawitiif michuudha yeroo abbaan isaa maree qopheessu Daawitin ajjeefna dee gaafanni qophaa'u dhaqeetti yaa Daawit abbaan koo si ajjeesuudhaaf mari'ateedha iddoo akkasitti si gaada waan ta'eef achi naqinarraa jedha isa booddee Daawit karaa geeddarata utuu karaatti neefin Daawit humni isaatu dabalu gaaf tokko holqa keessa dhaqee gaafa ni dhokatu Saa'ol Daawitin barbaada gara bakkeetti goreedha holqa Daawit keessa jiru keessa dhaqee taa'edha ilaa yoo naka Daawit yoo naka waaqayyo diina kee harka keetti kenneera gaafa jedhan lakki annama dhibame irratti harka koo hin kaasu jedheen lakki jedheen isa booddee suuta jedhee shaashara wayyaa Saa'ol kuteetu ilaa Saa'ol ati na ajjeesuuf deemta waaqayyo sin harka kootti si kenneera ani garuu nama dhibame irratti harka koo hin kaasu si ajjeesuu nan danda'an ture nanni seedeen maal agarsiisa kun beektu guddina Daawit dabaluu Daawit ol ka'uu Daawit inni ajjeesuu barbaadeet gaadummoo gadi buusaa xinnaachaa deemuusaa humna dhabaa deemuusaa agarsiisa kan Saa'ol waaqayyoof galanna ta'u gooftaan eebbifamu waan tokko laman isinitti mee raawwanna akkeedha akkamittiin humna godhachaa deemnamma namni akkamittiin humna godhata fakkeenyaaf ijoollee mucaan kana akka inni kee adeemu akka inni jabaatu yoo barbaadde maal gootate nyaata nyaachiste qabdeen kaaftanii lafa nyaata barbaachisaa nyaachuudhaan namni humna godhata sagalee waaqayyoo keedha Hisqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa fudhattanii ilaaltan Hisqeel 3 irraa yaa mucaa namaa ati macaafichaa ani amma siif kennu kana nyaadhu garaa kee guuttadhu naan jedhe ani yommuu nyaadhes afaan kootti akka dammaa hin mi'aaye nyaati inni kan kiristiyaanaa qurxii miti
mana nyaataati maqama moggaasanii nutti mammiti isa miti nyaati kiristaanaa isa kana kan ijoollee waaqayyoo kana waaqayyoof galanna ta'u warri wangeela jaallattan harkana agarsiisa wangeeladha sagalee wal qixxeessaati ni dafaa jira wangeeladha wangeelli minaan keeti buddeen keeti somna sii dabaluudha amee jariyaati wangeela numni kee dabala malee nyaata miti dhugaatiidha miti nyaaddu naan jedhe nyaaddu naan jedhe mootota isa duraa boqonnaa 19 lakkoofsa 8 yoo laaltan akkeedha Eliyaas yammus mootota isa duraa 19 Eliyaas yammus ka'ee in nyaate in dhuges humna nyaatichi kenneefiin guyyaa 40 halkan 40 hamma Siinaa tulluu waaqayyootti na deemeera humna nyaatichi kenneefiin hin nyaatee humna godhate Eliyaas yeroo akkamii nyaate nyaata kana beektu abdii kutatee mukanannasaa jala yeroo ciisu ergamaa waaqayyoo harkan kaasee akka inni nyaatu godhe ka'ee nyaateetu humna nyaata sanaan hamma Siinaa tulluu waaqayyootti adeemeera halkan 40 guyyaa 40 hin dadhabneedha namni nyaata nyaatu taanaan guddachuus hin danda'u humna godhachuus hin danda'u galanni waaqayyoof haa ta'u ameen haleluuyaa gooftaan guddaadha mee ol ka'a mee al tokko ol ka'a kabajaa wajjin mee ol ka'a warra dandeessan warra taa'ee hafeeti kadhanna warra taa'ee hafeeti warra mucaa baatuuf marraa kan hafe warra taa'ee hafeeti hin kadhanna waaqayyoof galanna ta'u ameen jettanii humni koo dabaleera jedhame nyaati koo wangeela jedhame yoona hangafan iyyuu nan dursan jedhame humna dabaladhee baay'eedha sagalee kana jijjiira sagalee itti dabalaati humni koo dabaleera jedha lammaffaan dadhabu jedhaa yaati ameen jedhaaga ne deebi'aa ta'a galateeffadhaa waaqayyoon hin jedhaati galateeffadhaa waaqayyoof galannaa ta'u nama addanumatti hafuu barbaadu jira nama sumatti hafuu barbaadu yookiis hin guddatin namni hafuu barbaadu jira as keessa jira warri faarfattan faarfannaa faarfachaa hafu warri keessummeessitan daakunii mataa hafu warri barbaadan jirtu warri guddin dabaluu barbaadano nan guddadha warra jettan maraadhu iyyi akka namni qalbii dabarse annan dabale ammas maraadhu iyyi maraadhu bakki koo jijjiirameera haleluuyaa ameen haleluuyaa waaqayyoo wala diina keetirra siyaadhaa bubaraana jaakaarraa basuudha ati qoosaa seeta tokko amaneema sokka tokko amaneema guddata tokko amaneema lafa yaadega nu garuu callumannee waan sobaa nutti fakkaata wangeelli yeroo waaqayyo dubbatu torbaan irraa asuman tureeni waaqayyo akkaataa dinqiitti dubbachaa ture torbaan irraa asuman ture akkaataa dinqiitti mee warri torbaan irraa waaqayyo natti dubbate irratti natti jirtu as keessa mee harka keessanii warri torbaan irraa waaqayyo lafa torbaan irraa tiisin hin dhiifne iddoo keessan geeddareera waan jedha isinii godha waaqayyo warri amane inuma nyaata warri amane har'a garuu waaqayyo maal humna kee dabaltaa hin guddattaa suuqa keessaa baataa lafa dhokattee baataa boolluma keessaa baatee gaaraa yaabdaa warra si gararraa dhoossi taasiin jedhe galanni waaqayyoof haa ta'u kanaaf amanuu qabna nuyi guddachuudhaaf yookaas humna dabalachuudhaaf maal gochuu qabna nyaata barbaachisaa ta'e nyaachuu qabna nyaati keenya immoo isa mana nyaataa dhannee gosa adda addaa jajannu miti wangeelaa inni si'ana wangeelatu namaan si faa'u wangeela ajju waliin galu gara namaatu galanni isaaf haa ta'u namni wangeelli si faa'eef yoo ifatame hin dhagaa yoo gorfame hin fudhata meena dhaggeeffadhaal tokko waldaa kiristaanaa keessa jiru geetti jaarsonii waldaati yoo kanan xumure waggaa 4 hojjete waggaa 4 wantichi yoo
iddoo kan biraa jiran ture waldaama keessa turre yeroo amma dogoggora qabdaa mee kottuu jedhanii isa kana waamanii ol ka'ime atillee jaarsolii waldaati maqaan shifarraa shiifee boleessa keenya shifarraa barbaadamtaa jennee ammatu gorsine shifarraa xeequun akkas nu ilaalaanumaa waldaan kanumaa jedhee sokka waa waldaa kanuma seetanii sin jedha maalli rakkinni isaa beektu nyaatatti si foofneef iyyi maraadhu naafa sifa'u jedhi dhabi wangeelli mootummaa waaqayyoo garaa keetti gale siifa sifaawee warra wangeelli hin galleeftu rakkina uuma waan ta'eef waldaan kanuma seetan isin era sokka hin sokka taa'e kabajame garitti qabanii gorsan hin jiru amma immoo wallolu isaaniif isaan kana wallolu araarsuudhaani warra wangeela nageenyatu dafeen araarama ammasyan warra wangeela hin beeknetu raaj nama araarsitanii beektanii mee namni nama araarsee beeku asii natti maa daddafaa kaayi namni nama araarsitanii beektan amma gooda sanaatti natti agarsiisa harka keessan nama araarsitanii warri beektan maali namni harkaas ijoolleen nun araarsite sirriidha mee namni nama araarsitanii beektan mul'isa harka keessan eebbifamaa deebisaa gaa yeroo araarsitanii warra kiristiyaanotaa cima moo warra biyya lafaa cima warra kiristaanaa cima wangeela beeku wangeela naga'u waldaa nafan garuu dhiisi dhiifama godheeran ila billaasaatiin naakutu malee inni isu jedhama galanni waaqayyo fata'u wangeelloo maal jedha dhiisi moo dhiisi jedha dhiisi jedhama eeggadda yeroo darbe eeggadda torbaanuma kana keessa waan meeqa nagee beektu wal dhugaa waa'ee dhiifama jara tokko Ameerikaatti ishee abbaan manaa ishee rasaasan ajjeesan utunni waa'ee dargaggootaa haasa'u utunni waa'ee bara haasa'u dargaggeessi tokko rasaasan kana dhahee ajjeesan hin beektanii maqaasan qabannanii maal jette beektu ati mana an dhiifama godheeraa jette abbaa manaa ishee dhiifama godheeratti waltajjii akkasii qabattee dhaabattee haasofti nanni isheette tokko immoo biyyuma keenya keessadha odiitiidhaan qabeenyi irratti argamnaan naan dhiyeessaa jedhennaan hin dhiyeessinee waan odiitiin argeef jaarsolii waldatti deemme kun birri balleesse kun dhaabbatuma amantiiti garuu sababu manni odiitiidhaan qarshii kana irratti argate dhiyeessuuf gaafa inni ka'u isa ajjeese hin ajjeese gaafa ajjeesu hin hidhame hidhaa gaafa raawwatee dhufu ijoollee warra namicha isa du'ee sun jaarmaanii jiru biyya jaarmaanii jiru isa booddee maal jedhani gaafa inni hidhaa fixee dhufu abbaa keenya erga ajjeefteeti jedhanii kottuu nu bira jiraadhuuti abbaa nuu ta'e jedhanii biyya jaarmaanitti fudhatanii jedha waan qabatamaadha kun dhiifamaam hin cimu baay'ee cimu garuu addana waan xinnoo irra waliin dabarru nuyi mee harka ol fuudhu maqaa yesuusiin wangeelli kun si haa dhaalu iyyaamee jedha si haa dhaalu wangeelli si haa dhaalu nu sifaa'u qaba nyaata jechuun akkas yoo nu jijjiirre malee guddina jechuun akkas yoo guddanne malee maal goona barabaraan as teenye maaloo na dhaggeeffadhaal tokkommas waldaan kun waldaa galata waaqayyoo addunyaalessaati waldaa galata waaqayyoo addunyaalessaati as yemmuun darbee dhufe waldaan tokko saddemer garana jira waldaan hamma yerootti waldaa galata waaqayyoo kana keessa teessanii yoo isheen ta'uu didde waldaa isa kanatti geeddartanii yoo isheen ta'uu didde immoo waldaa isa kanatti geeddartu si mul'atti keessan kana taanaan wangeela siisifaan jiru dheekkamsa nageessu gorsan fudhattu mufattee mootaalaa sokkita taanaan wangeela min ishiniin tokko hubisitti jomne jechuudha garuu wangeelli kun si biteera yoo ta'e waaqayyoo waan akka dhagaa yoo sirraa kaanu sirraa galagalchee nama si godha akkasuma hojiima waaqayyooti kun kanaafarraa
nyaata barbaachisaa ta'e nyaachuu nyaata nyaachuun immoo nyaati keenya wangeela inni nyaata immoo nama akkamiin nyaata nama fayya bulees nama fayyaa qabu amma nama garaachi dhukkubu nama garaachisaa baay'ee dhukkubu qaaywatii yookaan sittoo diimaa yoo fiddan nyaata na dhaggeeffadhaa kan na dhagaartu warri na dhagaartan eebbifamaa waaqayyo isin eebbisu namni garaachisaa baay'ee dhukkubu barbaree nyaata kuna shaboo qabaa na gubaa waan qabbanaanaa fidaa maarsaan nagaamin garaacha isaa nagaamin warri ilkaan isaanii cabe ilkaan fayyaan qabne immoo ilkaan dhukkubu immoo waan jajjabaataa nyaatan isaan immoo ilkaantu nan danda'an isaan immoo fayyaa warra qabutu nyaata warra fayyaa nama fayyaatu nyaachuu danda'a sagalee waaqayyo irraan argina Yohaannis 3:1 Yohaannis 3:1 qaba lakkoofsa 2 kee yaa michuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa akkasitti tolu akka fayyaa taatus nan kadhadhaa fayyaa galanni isaaf haa ta'u waaqayyo fayyaa si haa godhu waliin jedhame yookaan immoo fayya buleessa ta'idhaani kun waa'illee siidha waan ta'eef achi dhaquu nan danda'a itti ma harki keessa hin hojjetamini fayya buleessa si haa godhu waaqayyoodha nyaati waaqayyo si nyaachisu kun siifa oodhaani ameen jedhaaga nama fayyaa qabutu nyaata nama garaan isaa fayyaadha garaan keenya fayyaadha mataan keenya nyaachuu dandeenya yoo nutti himame kana hojiirra oolchuu dandeenya nyaati keenya wangeela argate nami fayyaan hin nyaatu nami hin nyaanne humna hin godhatu dhaggeeffadhaa nami fayyaan qabne hin nyaatu nami hin nyaanne immoo humna hin godhatu nami fayyaan qabne hin nyaatu nyaata nyaachuu hin danda'u nami hin nyaanne immoo humna hin godhatu har'a immoo waaqayyo humna godhattee ba'uu qabdaa yoo humna godhattee malee biyya lafaa ba'uu hin dandeessu galanni waaqayyoof haa ta'u haleluuyaa akkati fayyaa taatu sii kadhadhaa akkati fayyaa taatu fayyaa ta'uu dhiisuu keenya maaliin beekna beektu sagalee waaqayyoo irraa dubbifanna namni nyaatee fayyaa ta'u Xiimotewos 4:4 lakkoofsa 12 Xiimotewos 4:4 lakkoofsa 12 dhaggeeffadhaa namni milikkita nama fayyaa milikkita nama wangeelli fayyise milikkita nama humna dabalate iddoo kana argitu Xiimotewos 4:4 lakkoofsa 12 irraa ka'e dubbii afaan keessaa ba'uun akka jireenyaatiin jaalalaan amantiidhaan of qabuudhaanis namoota fakkeenya ta'e namni tokko illee ijoollummaa keetiif sin tuffatinedha akkeedha dubbii afaan keessaa ba'uun nama fayye kanaan beektu nama fayye kanaan beektu dubbii afaan kee keessaa ba'uun jedha har'a maaltu dubbatamaa afaan keenya keessaa dubbii afaan kee keessaa ba'uun jedhee yeroo dubbatu isa jalqabaa dubbii afaan kee keessaa namni dubbiinuma isa garaa isaa keessa guutee afaan dubbataadha sagalee waaqayyo isa garaa keessa guutee afaan dubbata maal dubbata afaan keenya maal haasaa ollaa maal dubbannaa deebii maali namaa deebifna nuyi dubbiin keenya nu fakkaata amma fakkeenyaaf karaa kana irratti namaa yoo nagaa gaafattan nagaanuma nagaas akkasii yoo nagaa gaafattan namni baay'een nagaa sirrii isin hin gaafatu waan keessa isaa jiru waan keessa isaa guutee isin deebisa maalitu waan qajeelaan jiru waan gaariin jiru maaliif hamaa dubbatta obboleessa godhiifama siifa godhu naadii si gaanan dogoggoreettanii dabartu bira gaa egaa ni mana waaqayyo keessa warri jirru dubbiinuma afaan keenya keessaa ba'uun namootaaf fakkeenya ta'u nurra jira nyaateera namni fayyeera namni fayyaa qaba fayya buleessa humni isaa dabalaa jira kan jedhamu yoo nagaan keessa guute maatii tokko bira irrattan yoo ati mana nagaa taate abbaan mana nagaa mini
amma yoomii akka biyyaa manni keenya nagaa taa'etti ijoolleen hin boossi bara yoomii maatiin keenya nagaa ta'etti nagaatu hin jiru jechuudha. Isa kana jechuun namichi kun nyaata qabu jechuun fayyaa miti jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Inni lammaffaan akka jireenyaatiin jiraachuu akkaataa jireenyaa. Waaqayyoof galata. Gooftaan eebbifamu. Amma kennaan namaa adda addaa yoo inni naggaadee beekamaa ta'e anis yoo naqee nagadee naa ta'anaaf naan ta'u. Yoo inni sobe nan sobaa yoo inni ejjene nan jaan yoo inni xuraammaa keetti gube nan kubaan yoo inni dhuge nan dhugaan. Akkaataa jireenyaa wangeela kana lallabuu duwwaa as ba'uu duwwaa utuu hin ta'in jireenyuma jiraannuun jireenyi keenya nama harkisee mana Waaqayyootti nama fiduu qaba. Akkaataa jireenyaa ta'eera. Fayyaa ta'uu keenya jabarachuu keenya kanaan beekamaa jechuudha. Inni itti aanu jaalala. Asuma keessaa kan arginu kutaa ammaa keessa jaalala. Mee namoonni namni isin jibbee namni isiniin oduu harka irratti agarsiisa. Nama wajjin lola kan qabdan mee nama harka irratti agarsiisa. Waaqayyo isin eebbisu dhugaa. Waldaan kun jaalalaan guutuudha. Namis nama waliin jibbu namis waliin oodaan jiru mana walii saqaayee waliin lagatanii asii. Mee namoonni tokko namni qaxalee dhugaan kees badeera yoo ta'e namatti sitti darbaniiru yoo ta'e yookaan immoo sumata itti darbees yoo ta'e mee qaxaleen harka kee na agarsiisi nama wajjin jibba kan qabdu. Waaqayyo si eebbisu. Nama tokko duwwaa harka ol fuudhee jiran nama tokko duwwaa gooftaaf galanna ta'u. Mee harka mirgaa ol fuudhaa hundumti keessan. Waaqayyo hafuura jaalalaa isinitti haa galchu. Ameen jedha. Hafuura jaalalaa isinitti haa galchu. Hafuura jaalalaadhaam. Sadanaffaatu jaalalli hin jiru taanaani jaalallumti mataan isaa hin jiru beektu Kiristoosiin. Jaalalichumatu Kiristoosiin Waaqayyoodhaam. Jaalalli hin jiru taanaani maal beennare Kiristoosiin. Waaqayyoon akkamitti amanuu dandeenya? Waaqayyoo jaalala. Obboleessa isaa nami jibbee nama obboleessa isaa ajjeeseedhaadha wangeelli. Humna dabalachuu kan dandeenyu jaalala kana yoo qabaanneedha. Wangeelli kun nuuf baa'uu kan danda'u jaalalli yoo nu keessa jiraateedha. Jibba of keessatti hin baatinaasi. Awwaa Waaqayyo na gargaare maal ni beektu? Yoo abbaan barbaade waan barbaade jedhe itti naaru'an. Natti dhaga'amaa nanniisa. Galanni isaaf haa ta'u. Waliin jiraame utuma sitti dhaga'amu dhiisi waliin jira. Dubbadhaa ka utuma sitti dhaga'amu jedha. Dhiifama godheedha. Jaalalatu barbaachisaadha. Warri jaalala barbaadan harka na agarsiisa. Mana keessan jaalala na guutu Waaqayyo. Laphee keessan jaalala na guutu Waaqayyo. Jaalalli hin jiru taanaan maal hojjennaasi? Jaalalaan jedhama. Inni taanu amantiidha. Ibirooti boqonnaa 11 lakkoofsa tokko maal beektu? Amantiin dhuguma hin ta'a. Waan ijaan hin agarree akka waan arganitti dhuguma hin ta'anii fudhachuudha. Ibiroota 11 irraa. Waaqayyoof galanna ta'u. Amantii utuu namaniin as teenya taanaani fayyina agarru. Utuu namaniin tajaajiluu hin danda'ama. Haa maaliif akkamitti? Hin danda'amu. Tajaajilaa oolanani amantii malee utuu humna Waaqayyoo humna Kiristoos kana sirriitti mi'eeffatin waltajjii qabachaa oolanani. Waan mee gargaarra waan ta'eef amantiin jiraachuu qaba nama keessa. Nami yoo abiddi gubaa dhufe saba kana mandara kana fixaa dhufe ana bira gaya abiddi kun hin dhaame deemanii dhaabachuu qaba nami. Amantiin akkas. Abiraami amantiidhaan biyyaa baheedha biyya isaa keessa. Amantiidhaan akka dhala godhatus amantiidhaan amaneedha. Amantiin nurraa barbaadama nuyi amanuu qabna nuyi. Yeroo tokko yoo namni nuu kadhate malee namanu. Waaqayyo bagalatu. Na dhagaartu? Dhagaagaa. Yoo namni nuu kadhate malee ishiin jedhu tola hin jedhu.
Waa waaqayyo nu dhaga'u nutti fakkaatu. Garuu waaqayyo tokkoof nan dhaga'a isa tokkoof immoo dhaga'u dheera. Kana dhageessanitu sin dhagaadha moo karaa namaan sitti dubbatan sin dhagaadha waaqayyo. Yoo namni nu kadhate duwwaa yoo namni mataarra harka nu ka'e duwwaa lakki kanan barina namni namaaf hin kadhata waaqayyo nuufis nu dhaga'a. Anamman akka dadda namaaf garuu namni na barbaachisa naa kadhachuu qaba namis malee yeroo hundumaa namni naa kadhateen jiraadha miti. Torban kale sadeen gaddaa na dhaggeeffadhaa maalu torban kale sadeen gaddaa halkan sa'aatii 4 keessa namni dhukkubsannaan na waaman gaafa naqu jaarsa nama guddaa lafa ciibsanii hiwwixxifatan jaarsa harkaan miillaan inni tokko harka asiin qabaa inni tokko asiin qabaa inni tokko miilla qabaa dhagaartu jedhee yaada. Isa booda gaafa naqu bilbila gurra isaatti qabanii jaarsa bilbila gurra isaarra kaa'aniitu sagalee dubartii wayitii sagaleen kadhataan dhagaaga laawud godhaniiru hin kadhatti afaan haaraa kana kutteetti gadhiifti kadhatti achi kadhannicha kan bilbilaa sana xumuranii isa booddee nu waaman waan ta'eef kadhachuuf kaane gaafa kaanu masqaliin nama naga'u ilaanni muka akkasii bakkee dhaabatu fakkaatu irra jira jaarsi namanne gooftaan qabu. Achi keessaa nama alaa dhufee nama bakkee tokkotu gooftaa qaba malee qaban maatii guutummaa gaafa ilaalu masqaliin irraa ilaawni ilaan jedheen ani isinii kadhachuun koo hiikan qabu yoo isin gooftaa amantan malee jedhe gooftaa yoo amantan yoo gooftaa kana amantan isinii kadhadhaa hin fayyitu kanaachan isinii kadhachuun hiikan qabuun jedheen haa ta'u mucaa koonaan jedhan meeqottaa warri kaanis warri namanne warri gooftaan qabne hundi isaanii dhufan. Maatii guutummaan gooftaa fudhataniitu sabooddee harkarra kaa'eni lafa jaarsi jisutti ifadde irraa gaafan ifaddu iwwixxifata jaarsi. Afurri qulqullummaan laan jedhe beektu innoo nama ormaa irraa innoo amanaan jiru isa gara isa gooftaa Yesuusin fayyisaa lubbuu isaa godhatee fudhateetu isa mormaa jiran ciise nama ormaa irraa miinaan jedhe afurri qulqulluun abbayya koo isinii waa'ee sanamma waa dagaltan kana mormaa jirtu isa wallee meenaan jedhe maskirrii koolleen kutugaanaan jedhe du'a keessa taa'e waaqayyoof galanna ta'u. Nu hin dogoggorra yeroo baay'ee garuu amantoonni keenya naqaanii yookaas immoo beekanii yookaas immoo cimanii waa'ee amantii kana ofirratti hojjechuu qabu. Ofirratti jechuudhaaf nama amana miti. Manni koo hin oolannaan amantiidhaa hin oola. Hin agarree bara koronaan dhufe waan namni ta'e waan baay'ee argine bara koronaan dhufe ilaa abbaan manaa qobaatti makiinaa ati manaa qobaatti makiinaa ijoolleen makiinaa qobaatti tuma qabaataniitu ol galeetu laa harkaan nama dubbisan uffata saalatti uffata manatti uffatanii garuu koronaan ol galee gudii godhe. Isin nu warra gabaa keessa deemee waa shammataa oluma nutti hin buune. Mee harka kee ol fudhate. Amantiin abidda dhaamsu siif haa laatamu. Ameen jedhi siif haa laatamu. Haleluuyaa. Amantiidhaan abidda dhaamsuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Ammatu raajoof karaa waldaa kana keessa raajii ta'e hin jiru ta'e hin oona jechuudha waldaan. Maal irratti dubbaddaa hin oona? Ati hin jirtu? Mee ani jira harka ol fuudhi. Oluma kaasaa amantiidhaan ani jireedha. Si qabaachuu qaba. Waaqayyo si dhaabuu qaba. Dhaabbachuu danda'u qabdaati ija amantii godhatte. Amantii baay'ee barbaachisa. Amantii malee waaqayyoon iyyuu gammachiisuun hin danda'amu. Sagalee waaqayyooti. Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun iyyuu hin danda'amu. Jireenya jiruu ofii keenya jiraachuu miti waaqayyoon iyyuu nutti hin gammadu. Inni taanu garuu of qabuudha. Of qabu. Of qabu yommuu innu hiika isaa yoo naaf galle ta'e hin beeku. Of qabu jechuun maal jechuudha? Namni naayisu. Of qabu jechuudha. Daddabaati fixeeraan olle. Of qabu jechuun maal jechuudha? Akka sagalee waaqayyootti waan nama gufachiisu waan xuraa'ummaarraa waan waaqayyootti hin tollerraa of ittisuu yookaan of dhowwuu
akkuma alaa dhufnetti jirra yoo ta'e namoota baay'eerraa dullaan hin fagaanne. Maal na dhaggeeffadhaa namoota baay'eerraa dullaan itti dhiyoo jira amma waldaa kee taa'e. Gaaf tokko biyya kana miti biyya kan biraa yeroo ture waldaa dhufu rakkoo wayii keessa gale. Isa booddee waltajjii namni qabate nama guddaan. Na dhaggeeffadhaa maaloo ishee kana waltajjii namni qabate nama guddaan. Isa booddee waltajjii mariiti gaaffii harka kakaasudha. Harka naani achi harka kaasu gaaffii gaafa dubbata. Abalue in dubbata. Abalue in dubbata. Abalue in dubbata. Tokkommoo harka kaasa achi yeroo harka kaasa jira. Innas harka gaafannaan ka'ee dhufee as dabarsa darbee harka kaasa fuudhuu fidiidhan. Asis darbee gaafannaan asis dhufee harka kaasa fuudhuu fidiidhan. Iddoo sadii taa'ee fuudhuu fidinnaani silayyuu nan balleesse malee ga'een koo gaaffii gaafachuu mini anoo nama rukutuudha jedhee dhaqee dullaa fidee dhufe. Kun isa qabatamaadha. Asinu mala kaayol galetee wallaale dullaa luqqifate maal silayyuu nan balleesse jedhe. Kennaan koo nama dha'uudha malee gaaffii gaafachuu miti jedhe. Waldaa keesseera. Kanaaman jedhan namoota baay'eerraa dullaan fagoo miti waldaa dhufe malee. Namoota baay'eerraa xaarmuziin araqee xaarmuziin biiraa fagoo miti waldaa keessara malee. Namoota baay'eerraa eetti fagoo miti. Amma tu dubbii wayii ka'e nami dullaan itti dhiyoo jiras keessa. Nami dullaa barbaaddatu nama dha'uudhaaf. Nami harka fayyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhagaan jirtan natti fakkaata. Kan biraa immoo isinii dabala. Gurbaa ta'u biiroo waajjira abbaa langaan jira yeroos. Waajjira abbaa langaan hojjedhaayyuu himatamee dhufe gurbaan tokko. Gaafa himatamee dhufu waldaa guutuu wangeelaa irratti hin beekaas. Waldaa guutuu wangeelaati. Hin lallaba gaaf tokko gaafa dhaqe taa'irmaan. Hin okko lammooti. Hin lallabaa natti mi'aa labisa tajaajilisa natti mi'aa. Himatamee dhufe biiroo abbaa langaa. Isa booddeeni waan. Isa yakkaafutuun ta'e maaluma hojii namaatti himatamtee dhuftanii waan. Waameen maal taatee dhuftee maaliif yatiimaa nama loltaan jedhee lola waanti. Nama rukute. Isa booddee gaafanii maali abbee wangeela lallabdamitti maa jechuudhaan jedheen. Ishee taayyuu naan jedheenaan. Gaafa cuubametu harki qoonni kun bakkeetta fedhatti fakkaataadhaan jedhe. Nama dhayina godhaa jedhe. Amma kabreenaan sichoo bulluqaan iyyuu waan gad jedhu miti naan jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee harka ol fuudhaa. Afurri alaa nu duukaa ol gale nurraa haduu ameen jedha. Ameen jedha ameen. Of dhowwuun kana keessa jira. Utuma dhaayina si godhe of dhowwita. Utuma ejji si godhe of dhowwita. Utuma dhugidu si godhe of dhowwita. Of dhowwuun kana. Namoonni humna dabalachuu barbaadan of dhowwugaa. Lakkin har'aan eegamu jettugaa. Arraba jecha. Qoyan immoo dachaan isheedhaan jira. Qoyan immoo isheedhaan waanan jedhee ofirraa gab godhu qaba. Hin jedhina akkas. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo siif haa lolu wani jedhame. Godhuma sana gaa dubbadha. Waaqayyo siif haa lolu wena. Ati hin lolatin jedha. Ati hin dubbatatin jedha. Waaqayyo sii lolaadha. Immoo attaa jedhaani. Sagalee ol fuudhaati ameen jedha. Warra of dhowwan warra kwaalitii jireenya fuuraa eegan yeroo baay'ee gara xuraa'ummaa gara ijjatti kufu maaloo kana ijoollee dargaggoo kana durbuma kana ijoollee durbaa kanatti jabaafna nuyi dheekkamna nuyi maal eessaa maraatee dhume nani maraatee dhume harrii baatee maraatee dhume mee harka mirgaa waliin fuutan isin Waaqayyo waldaa keenya nuuf haa qulleessu. Akkas ta'uu qaba. Garuma dandeenyutti jabaafna nuyi. Garuma dandeenyu dheekkamna nuyi. Raajaan kamiin ijoollee durbaatti xinnoo duwwaa miti dhiira saafela duwwaa miti jaarsi iyyuu maraatee dhume. Namni guddaan iyyuu hin jiru. Kanaaf sagalee Waaqayyo maadhaa guddachuu yoo barbaadde humna dabalachuu yoo barbaadde nyaachuuf fayyaa ta'e yeroo nyaattummoo ijjitti naqattu jaalala of qabuudha of dhowwuudha akka jireenyaan fakkeenya ta'uudha
galanni waaqayyo fata'u. Biiroo keessa yeroo hojjennu namoonni kiristaanota bira dhaquu yaadda'u. Dhugaa isinii jedha. Dhugaan dhugaa. Kiristaanota bira dhaquu yaadda'u. Kanaa waldaadha, kanaa beenteedha, kanaa immoo nama waaqayyooti. Akka godhammooti, hiikan kennummooti, dubbii hidhammooti, isatu xaxammooti nuun jedhama. Lama warri waajjira keessa hojjetan as keessa baay'ee ta'uu dandeessu akkuma koo. Anis mana mootummaati waan hojjedhuuf. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Ameen jettanii. Of eeggadhaa. Iddoo xinnoos yoo si kaa'ee iddoo masanatti hiika kennati. Iddoo guddaa yoo jiraatte iddoo masanatti hiika kennati. Gaaf tokko waajjira wayii dhaqeennaan guyyaa baay'ee dhaqee dhabeen gaafan dhumaa ol galeen taa'ee ka'uu dideennaan maanni maan rakkatte naan jette. Mucaa darbaati. Maan rakkatte naan sin barbaadee dhimma akkasii man deemaa ture naan. Maarree har'aaree guyyaan hojii deemi guyyaa kan biraa qotte naan ani guyyaa jaafaadha dhufuun koo jedhe. Maali kun? Maal kam soba kun naan jedhe. Dhugaa. Maal kun maal kam soba? Maali sobi kun maal kam sobdati? Nama lama immoo sadi jira. Ani makoo raawwatachuu malee deebiin kennineef. Hinuma dhaggeeffadheen. Maal kun? Ani Oromiyaa irraan bahee dhufe. Isheen gandarratti wal caalaaf sadarkaamti keenya. Dhugaa isinii jira. Hin dubbanne afaan kootii ittiin cufadheen hamma isheen naan jettu kana dhaggeeffadheeni. Hin baatu hin bahu. Maanni ree naafiti hin bahu. Mallattoo duwwaadha. Mee kamtee raajii fiddee makaraa fiddee medaki mattaaqiyaa kee koppii godhii fi egaa teema dhimma koo naa xumurte. Gaafa dhimma koo isheen naa xumurtuni anoollee jedheen anoollee akkuma kee hojjetaadha. Oromiyaa irra hin jira. Garuu akka kana namaan hin jedhamu. Laafuma jirrutti nuyi namni nu bakkachuu hin qabu. Fakkeenya ta'uu qabu. Iji keenya kanaan beekamuu qaba. Isa dhumaan dubbadhaa akka jedhagaa. Amantootaaf fakkeenya ta'eera. Fakkeenya ta'uudha. Inni dhuma namni tokkollee ijoollummaa keetiif sin tuffatiin jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ijoollummaa kana isuma akka mucaa kana isuma ijoollee baannee teenyu kana umurii miti inni waaqayyo jedhu kun umurii miti na dhaggeeffadhaa ishee kana. Umurii miti. Ijoollummaa keetiif namni tokkoyyuu sin tuffatiin kan jedhu hojii ijoollee hojjechuu. Nama guddaa taate gad deebitee immoo hojii ijoollee hojjechuu. Yeroo hojii ijoollee hojjettu namni si tuffata. Waan namni si tuffatuuf hojii ijoollee si godhu, hojii ijoollee si fakkeessu hin hojjetinidha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Maal kun nama guddaa ta'ee nama guddaa nama marga taatee kana goota namni nuun jechuu hin qabu. Kanaafuu nama guddaadha jaran. Namni nuun jechuu hin qabu. Kanaafi nuyi yeroo humna godhachuu keenya ija kan nuyi beeknu iji amma jedhame kun yoo nuti jiraateen hin obsina yoo ta'e nama hoo'ina yoo ta'e jaalala agarsiifna yoo ta'e inni fatamna yoo ta'e namootaaf amantootaaf fakkeenya taana yoo ta'e jaalalli immoo nu keessa jira yoo ta'e jaalalli immoo nu keessa jira yoo ta'e maqaa waliin balleessinu yoo ta'e waliin addeessinu yoo ta'e waan nurraan eegamne hin goonu yoo ta'e dhuguma humni keenya dabaleera. Dhuguma waan nu furraa hin hafnaa jechuudha. Garuu kun hin ta'u taanaan ofumaa waldaa keessa teenyaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo har'a maal jedhaa? Humna dabaladhuu baay'eedha. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Mee harka keessan mirgaa ol fuudhaa isin eebbiseen raawwanna. Ameen haleluuyaa. Ameen haleluuyaa. Waaqayyo humna isinitti haa dabalu. Ameen jedha humna isinitti haa dabalu. Humni keessan haa dabalu. Ayyaanni keessan haa dabalu. Jaalalli garaa keessan haa guutu. Warra humna dabalatan ta'a. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Kadhannaa waaqayyoon.